Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kennu nagaa keessanii nagaadha. Gooftaan galata guddaa fudhatu. Bakka keessanii asoosama gabaabaa ayyaana yaadannoo du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii faana wal qabatu isinii qabadhee dhufee taaniin jira. Laayik, sheer, sabiskiraayibii gochuudhaan hordofaadha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya koottaa ilaalaa malee maal taatan dhuftanii ilaalaa jirtanii. Maatii walii ta'uun immoo dhufanii buna dhuganii irbaata nyaatanii nagaa wal gaafatanii malee fayyuma maatii ta'anii achumaan ollaarran darbu miti. Kanaaf koottaa warri maatii taatan alantaa'inaati ol galaa isiniin jedha. Kallattumaan karaa asoosamaattiin isin dabarsaa. Asoosama gabaabaa mata dureen isaa bakka ga'anuu siifaan du'aa. Hiriyoota lamatu turan. Isaanis xinnummaarraa kaasee waliin guddatan. Inni tokko Tolaa jedhama, inni tokko immoo Boonsaa jedhama. Tolaan baay'ee nama gaariidhaa fi jibbi qocholloon keessa hin jirredha. Ollaattis ta'ee hiriyoota kan biraa birattis nama ilaalcha gaarii namaaf qabudha. Itoon nyaatiin kan nama nyaachisu, itoon uffatiin kan namatti uffisu. Boonsaan immoo amalli isaa baay'ee rakkisaadha. Tolaadhaaf irree otoo hiriyaa ta'ee jiru waan gaarii isaaf hin yaadu. Tolaan garuu Waaqayyoon hin kadhataa. Yoo Boonsaan waa namaa irratti yaadurree itti qabamee hin beeku. Isaafis Waaqayyoon kadhachuuf malee guyyaa tokko fuula isaatti guuree hin beeku. Egaa Boonsaa amalli isaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef yeroo baay'ee namaan waliin galu. Yeroo kaan nama walitti naqaa, yeroo kaan immoo nama cabsaa, yoo barbaade hin falaxaa. Boonsaan nama dhaga'uu fi nama namaaf abboomamu miti. Otuma cabsee falaxee galuu boodarra akkuma amalli isaa baree nama faana wal lolee garmalee waan rukuteef namni inni rukute sun baay'ee miidhamee dhiigni isaas dhangala'ee uffata Boonsattis faca'e. Poolisoonnis arganii yeroo baay'ee dhokatee fiigee harkaa ba'aa ture. Har'a garuu hanga manaatti biraa fuudhanii namni inni rukutes baay'ee dhiigni isaa waan dhangala'eef du'ee jira. Namni nama ajjeese immoo akka ajjeefamu jedhamee labsiin ba'ee jira. Boonsaanis fiigaa otoo Tolaan taa'ee wangeela isaa dubbisuu arganaatti ol seenee maaloo jedhee kufee mana keessa gangalate. Tolaan yoo ol jedhee ilaalu uffanni Boonsaa dhiiga qaba. Tolaanis baay'ee rifate naasuudhaan maaloo maaltu ta'e, maaloo maaltu uumame jedhee gaafate. Boonsaanis nama ajjeeseen fiigaa dhufe ana ajjeesuuf duubaan areebaa jiru jedhe. Uffatichi baasee darbate. Lafa seenus wallaale. Poolisoonnis mana jala ga'anii jiru. Yeroo sanatti namni fuula Boonsaa fi Tolaa addaan baase hin jiru. Tolaanis uffata dhiigaa qabu kan Boonsaan ofirraa baasee fuudhee uffatee Boonsaadhaan callisi bakka anuu bakka geessiifaan du'aa jedhe. Tolaan badii tokko malee bootaa Boonsaa dabarsee du'atti of laate. Poolisoonnis ol seenanii isa uffaticha dhiiga uffatee jiru Tolaadhuma xalafanii fuudhanii kan ajjeese Boonsaan otoo jiru Tolaan ajjeefamuuf qophaa'ee jira. Egaa dhaggeeffattoota kiyyaa ergaan asoosama kanaa isiniif gala jedheen yaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badii tokko malee cubbuu tokko malee badii keenyaaf cubbuu keenyaaf dabarsee ofiisaa cubbamaa fakkaate kan nuti du'uu qabnu du'a keenya nuuf du'e. Isin hundinaa jedhee nuuf jireenya kenne. Guyyaan har'aattis yaadannu.